أوبن أبشر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بليون كيا mucayyoon gartee mana dhuftee daaba yookaan gartee warqeenaa fiidhaa jalaa fuute namoonni hedduun gartee maqaa nu balleessiteettan hattuun ganda kamuun qabdu sii galee osoo mucayyoon fakkeenyaaf ani Kadiir nama jalaa waa fuudhe Kadiir dhalataa Harargeedhaa aanaa Dedder magaalaa akkanaa jettaniiti maqaa kaaftan. Kanaaf warroonni asumaan gartee qoosaa jirtanillee rabbi sodaadhaa waan kana gartee birri 100 Itoophiyaatiin binne. Sinigale inshallah yoo rabbii keenyaan taate warroota nutti qoosaa jirtan biiznillaahi ta'ala rabbiin ni dandeya. Wallahi wanna ati osoo hirriiba jirtu osoo of dhagayaa jirtu dalagatte hunda rabbi si jalaa balleessee nutti haa dhageessisu. Inshallah ammaan tana wanni isinii himuu barbaanne obboleewwan kiyya mucayyoon gartee waan nu jalaa fuute tuni godina Arsii bahaa Bale Gasgari Bale Gasgari walitti dhiyaata. Me koy nama isii beekullee gartee haga ammatti nama 2-3 argadde isaan hundinuu gartee akka wanna kana waliin dhaabbatan na godhan ammoo waan biraatii miti. Waalaikum salaam hundi keessaniitu warroonni gartee waa isin jalaa badee beektanii fi yoo nama jalaa bade akkam akka nama ta'u miirri kamii kana madhagee beekaa jirtan warri nu gaddaa jirtan ammoo galatooma ulfaadha jazaakumullahu khairan. Inshallah ammoo warri gartee qoosatti fudhattan rabbi isinitti harku isinii galee dhageessanii obboleewwan kiyya ani ammoo dhageeffadha mucayyoon Arsii yookaan Baalee taatee fi mikaniin fuudhe intala Oromooti Kadiir sii galee niin rakkadhe kunoo madaamiiti yoo liin rakkadheetiin Dubaay irraa na fuute amma durallee argiteertan viidiyoo 500 ilaale viidiyoo peeji kiyyarra gallakkise mucayyoon sinis ijoolluma Arsiiti ijoollee Arsii lixaati mucoon viidiyoo raabisan mucayyoo san ijoollee Arsii lixaati moo ijoollee Arsii baati na fakkaate mucayyoo sanis akkuma san haga warri isaanii adaabba Arsii lixaati adaabbarra haga warri isaanii dhufutti of bira fidee mana kiyya guyyaa 2 teesse warri dhufee fuudhe osoo umaana jalaan fuudhin kuttee jechuudha. Tuni mucayyoon abaaramtuun ammoo birrii takka hin qabdu harka maatitti hin galu Kadiir dallaala naalaali jettee hoggumee qoobsaa ammaddin obsaa teeknoorra na dawwalchiifte osoo biyyatti hin dhufin maatii kiyyan laalu jettee wallahi billahi eerpoortii irraa hin fuudhe dhaqee ani koo ilmaan Oromoo karakkatan hundi eerpoortii irraa fuudhaa ture malee dhiiraa fi dhala. Sigale amma Adaamaa jirru obboleewwan kiyya kunoo Adaamaa dhaabbannee eegaa jirra mee gartee bilbilallee nu waamaniiti kootaa sinigale kootaa isin jalaa hin cufnu wallahi billahi jaanii nu kakatanii Adaamaa nu fidanii kunoo haala isin agarta bilbila nu jalaa kaasuu didan kunoo harka alaal bilbila ila nu jalaa kaasuu diddila ka obboleettii nu jalaa cufatteerti Adaamaa kootaadhaa jaanii nu waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan obboleewwan kiyya argaa isin akkatti mucayyoon Arsii bahaa Balee miti Balee walitti dhiyaatan nama isii beeku agarree gaafa nu bira dhuftu maqallee jijjiirrattee Soofiyaa nuun jettee osoo maqaan sii Safiyyaa osoo aanaa seeruu taatee jirtu aanaa Baleeti nuun jettee nutti taphattee jechuudha. Kanagaa nu ilmaan Oromooti anammoo akka intala Oromoo takkatti isii gargaari qarshii takka harkaan qabdu anatu birrii 1000 kenneefi sii galee na jalaan kaasan harkaa laal harkaa na jalaan kaasan sii galee warri gartee maqaa nu balleessite jettan ani Arsii nattuudhan jenne mucayyoon Arsiidhaa Arsii bahaatii naa qabaadhaa warra isheen beekuu jeeyoon gallakkise wanni isin aarsu hin jiru jechaadha yoo ka isin aarsu taate yoo mucayyoon fira keessan taate kunoo bilbila jalaa kaasii waliin dubbadhaa jedhan hin kaaftu ilaalaal yeroo 20 olitti dawwalle aadaa Finfinnee irraa kaaneetti dhufne obboleewwan kiyya yeroo takkan waliin haaseeni ittiin qophoofne nuun jedhanii achirraa ammoo nu kakatanii mucayyoollee nu dubbiste wallahi bilbila isin irratti hin cufuu koottaa nuun jettee kayaanee dhufne kunoo argaa laa jara keenya kunoo laala daaba
warqee riyaala 1000 gaafasi arraan tana 100 oli jira keenya dhuftee irra kadheettee yeroo sadii mana keenya teessee akka warra maatii nagaa qabuun maatiin isiilleen nu dubbise wallaahi maatii kiyyatti hin galuu naan jette kunoo mucayyoo tana ragaadha waliin dhufan laal ila argaa laal mucayyoon tun ijoollee wallaggaati shiitallee mucayyoo kana eelaa fuutee deemte isinii galee qamisii isiin qabdu mucayyoo tana eelaallee fuute tanatti dawwalte akkaan isaan fuudhu kana goote mucayyoo tana isinii galee mucayyoon tun ijoollee wallaggaati isinii galee ammaan tana wallaahi summa wallaahi mucayyoo san akka fuute wanni ragaan akka nu mucayyoo tanatti dallannuuf akka nu mucayyoo tanaan hattuu jennuuf waa meeqa gootee turte jechuudha garuu boodarra hattummaan isii itti beeksisee maatillee qaanfatanii saalfatanii bilbila nu jalaa kaasuu didan jechaadha mee mucayyoo waliin dhufte tanarraa Dubaay irraa waliin dhufanii mee mucayyoon tun gartee haa dubbattu ashama harka fuune ijoollee Oromoo nagaa keessaanii arsii ba'aa maqaan ishee Sufiyaa jedhamu kun gaafa sana xiyyaara keessatti bu'aa deemti haadhan qabu jette garaa laafeetiin kadiritti bilbilee kottu nu fuudhiin jedhe ofittiin qabiyan himimmaan ishee ilaalee jechuudha inna gaafa dhuftu isaan ofitti nu qabanii Oromummaa jecha jechuudha kaleessa ganama jalqaba qamisii kiyyatu bade qamisii kiyya bade naafi jennaan qoosaamatti qabdee dhiiste amma warqii takka turree shaaworii galtee gaafa warqii dirachuudha kaatu warqiin ishee badeeti jira dhufni Adaamaa galleeti jira kottaa nuun jetteeti badde amma erga kaleessa silkii cufataniitu nu azzabaa jiru jechuudha anallee gidduutti na azzabdeem talli jechuudha inna kanaaf iyyuu maqaan ishee Sufiyaadha arsii baha balee jedhamti balee miti iseen balee miti obboleewwan keenya nutti taphatte malee mucayyoon balee miti namni amma isii beeku nutti dhufte poolisitti yoo himne mee ikkoo eessatti himna kunoo asillee Adaamallee dhufnee nu didde maqaan ishee Sofiyaa jedhamti aanaa seeruuti ganda Jiddaa mee asirratti isinii maxxansee rekkoo laalame asirrattu hin garsiisa profaayil irratti argisiiseen jira isinii galee kana gaa Oromummaan oobani naafiin akkaataa itti bade obboleewwan kiyya akkamitti bade warri jettan naafiin ijoollee dubaraa mana san dhuftu keessaa shamarran arsii gaafa argite ofitti qabdi nama kaan caalaa kunoo mucayyoon tuni wallaggaami ragaanaaf baati ani yeroo baay'ee ni lolan gandummaa dhiisi arsummaa dhiisi woofeeti arsiin gadgaraa agaltu maaltu nu dakala nuti maal nu dakala nuti obboleesso gaggaraa agaltu maal nu dakala nuti hojii waliin nu fideemi nama arsiitiif nama kaan addallaaliniin jedhan of fuutee mana kaan keessa galchitee sanduuqa keessa galchitee fuutee akkana obboleettii isheetti kunoo qaama dhiqadheette siinii bunaa keessa keessee biraa shawaarii seente hanganatti jechuudha isiin achuma jira seete nan deema Adaamaan deemu maatii kiyya bira jettee fuutee qaallitti geessinee qaceelchine jechaadha siigalee kana gaa siigalee kana warroonni gartee isa yoo wallahi dhaggeeffadhaa obboleewwan kiyya kun hattummaadha madaamiin isheellee hattummaan ofirraa riite siigalee wallahi madaamiin isheellee hattummaa ofirraa riite maatii isheetii waliin taatu maatii kiyya biratti hin galu asiin dallaala naasoo qinaan jette siigalee bilbilli isii kunoo cufatanii jiran amma Adaamaan waamanii osoo misaa laaqana nyaatiin kun Adaamaa jira dhufnee jira keenya akkana nu goote jechuudha arraaf ammoo barnoota inshallah rakkoon qabu kuni barnoota naafiifillee barnoota ta'a ani arraan booda dhaggeeffadhu yoo arsii fi jinnii fi maarreetti akka na waliin kara see jaarsa jaartummaan deemuu baattee arsii jinnii jette jaartitti yaamti deemuu dandeessa kunoo amma si himee jiraan bakka hin dhaqqabnu waan akkanaa nuti maarreettee darsa keessa gannuu guurtu kanaaf nuuf iyyaafadhaa jedheen kanaaf obboleewwan kiyya namoonni beektan namoonni mucayyoo tana beektan kun amma Adaamaan waamanii bilbila nu jalaa kaasuu didan bilbilli duraanuu isiin nutti gartee nu bira dhuftee maatii ittiin dubbifte bilbila lama qofa tokko kakaadhimaasiiti siigalee tokko kakaadhimaasiiti lammaffaa irratti ka obboleettii isheeti obboleettiin ishee guyyuma kaleessuma na biraa deemtee kaleessuma Saawudii deemte naan jette subhaanallah mee namni goflaa qabaa ka Saawudii guyyaa tokko deemu lammaffaa amma ganama kana hirribaa kaanii kootaa isin jalaan cufannuu naan jedhan jechuudha mee dhageessanii ammaan tan ammoo gaafaas dhufnu bilbila nu jalaa kaasuu didde subhaanallah innaan illaahi garuu ammoo ilmi namaa dhageeffadhu an kanaanis jedhee
Sigale ankanaanis jedhee nama gargaaruun dhiisu. Waan fedhee taamale. Oromoon Harargee qofaami Arsii qofaami Oromoon miliyoona 60 yookaan Jimma qofaami yookaan Wallagga qofaami. Ilmaan Oromoo hangaan danda'u niin gargaara. Haa ta'u ammoo dhageeffadha warroonni maaf mana kee ofitti fiddeettan mana kiyya waan ofitti fidne intala Oromooti. Manni kiyya maali? Namni abbaan qabeenyaa ka viillaa keessa galuu saba ofirraa kophaa kaayyata. Sigale kan jechuudha. Kanaaf warroonni gartee maqaan nyaatteettan ka isii jalaa bade garaa isin hin nyaanne. Hay namni tokko gaafa bade mucayyoo akkanaa dhalootu iddoo akkanaa nu barbaada jechuun nama hin beekne nama maqaa nama balleessuudha. Hay mee akkam jechuudha. Mucayyoon tuni maqaa nutti jijjiirratti tokkoffaa. Laal dhageessanii tokkoffaa maqaa nu jijjiirratti ka maqaan isii Safiyyaa Soofiyaa nuun jetti. Ka gandi isii aanaa seeru aanaa balee nuun jetti. Arsii bahaa aanaa balee dhugaadha balee ni jirti. Baalee osoo hin taane baleedha. Amma kun ofii deeskan ogumee qarratti dawwalaa irra kun ola bilbila. Hunoo kunis kasaaniiti la. Ka obboleettii isheeti. Inumaa kan afaan iyyuu kaasan iyyuu. Eew laal argaa jira keenya. Argitan ila. Bilbila namaa karaa barraa fuutee ittiin nutti hin dawwalti. Ammoo ana birrii kuma ke Allahu Akbar yaaboo ilmi namaa edaa subhaanallah. Sigale laal amma Adaamaa koottaa ittee Finfinnee irraa kaaftee nu fiddee Adaamaa ittiin nu fiddee kun asin nu salphifte jira keenya. Arga. Adaamaa eegu jirra beekte Adaamaa raammaan qabadhee dhufee jechuudha. Eew. Hin kaasan jechuudha kanagaa. Kanagaa kuno ishi irraa kafalaamee warri maqaa keessan jaalattan san. Ijoolleen Arsii ila maqaa jaalattaniimi ila irraa kafalaaree kuno. Hattuu teessan irraa kafalaa. Hay. Hattuu teessan irraa kafalaa ijoolleen Arsii. Na alkusummak maal fidda koy. Hay maqaa nu nyaatte jetta maqaa rabbi si haa nyaatu maqaa maal si nyaata. Hay. Hattuu kami barbaanno koy. Feetu toorraa haajii haa taatu. Feetu Harargee haa taatu. Osoo micayyoo Wallaggaatu fuutes micayyoo dhalattu Wallaggaa. Aanaa akkanaa jedheen barbaada. Saniin ala akkaataan itti barbaadu hin jiru jechaadha. Hay maal jechuudha kun maqaa na balleessitee maqaa kee rabbi si haa balleessu inshaallah. Biiznillah duraa baddee jirta. Na al-abu kos ummak. Qamisii uffattu hin qabne ka diriitu birrii kuma tokko kennee. Wallahi birrii kuma kennee biitiin ka isiin irraa akkana nama biran na salphifte kana. Soddaa jetti sodaa rabbi sitti haa buusu. Intala haadha sale. Soddaa naan jetti. Sodaa rabbi. Leebaan tuni soddaa naan jetti. Sodaa rabbi sitti haa buusu. Soddaa haadha keetii sali. Egaa. Jazbaa haadha rawtan. Namni qarshi kuma kenneefi wallahi akka obboleettitti isin gaafadhu kunoo maatiin kee dhufee si haa fudhatu jeeni akka obboleessetti ilaalee birrii kuma harkatti kenneef namni kanaa jira taaskiin koobar yoo qabattees fuutee bakka inni barbaadee si buusee si biraalii xaabar ammana kiyya si fideetiin xurii kee sirraa dhiisisee si galee qarshi kuma harkatti ta'isaaba malee si kennee taaskiitii yoo sin gaafatin qaallitti irra si kaa'ee si galee qarshii takkanaan kan inni obboleewwan kiyya isinii galee qaallitti geesseetiin qarshii takko osoo irraan fudhatin achi qajeelchee kutee akka barbaadde nyaatte akka barbaadde dhuyde kunnaan ta'u kanan naataa jecha si galee akkasiin na salphifte immoo rabbi duniyaa akiraa isii haa salphisu. Kanaan ammoo ijoolleen Arsii dhuftee maqaa nu nyaatte rabbi maqaa keessi haa nyaatu biiznillah. Si galee maqaa kee rabbi si haa nyaatu. Ansi ta'us dhagee obboleettii ya taate irraan tan Arsii maqaa nu nyaatteettu fakkeenyaaf yoo ati waa balleessite mee isa si haa barbaadu paaspoortii mataaqaa wanni qabu filmi namaa itti wal barbaaduudha bar yoo duute gartee eenyummaa kee ittiin beeku yoo balleessite eenyummaa kee ittiin beekuudha kanaafi bar wanni gandaa fi wanni ichirra kaa'aniif diqaalaa haadha rabu kana warroonni ammoo gartee qoosatti fudhatan inshaallah yoo rabbii keenyaan taate isinii gaddu jiruus rabbi ol nu garsiisa gadda duniyaa fi akiraa koolirraa hin cinne yoon dhugaan nuti haqa qabaanne rabbi isinitti hafidu bi'iznillaahi ta'ala warri nutti qoosaa hartan ishi nu ammoo oromummaa ilaalleeti oromummaa rakkina isiisan laalleeti sa'aatii meeqannatti dawwalte achi sa'a meeqa dhaabbatti
kana duraas ijoollee fuudhaatuma turre kunoo tanallee waliin fuudhee bar wallaggaami kunoo ijoollee wallagga baati moolitaati wallagga lixaati kunoo Dubaay irraa waliin dhufaniimi isiitu kunoo isiin natti dawwalelleedha maa walumaa turaniimi wayin isii qofa fuudheen ay waliin neegaa jeetiin bar waliin fuudhee mana kiyya galcheemi ani rakkattuudha amma kunoo Adaamatti nu yaamte Adaamatti illee bilbila nu jalaa kaasu diddeecha Finfinnee irraa kaanee Adaamaa jala dhufne kootaa nuun jettee jechuudha kootaadhaa nuun jettee sigale kootaa nuun jettee warri kolfitan maal kolfitu hattuu akka sheetiiti dhugaa moomina akkasi ka hattuun bakka hunda jirti kanaaf hattuu ofitti hattuu balfanii gaarii jaalachuun hin ta'u ka ani ka jedhe fakkeenyaaf arsiin hattuudha arsii nu jalaa ta'e hin jenne kunoo ta jalaa tamtees arsiidhaami waa arsii maqaatu hine micayyoon nu jalaa ta'e arsii baa aanaa seeruuti ganda jeedallaati moo ganda maarree kana nu barbaada jechuun fakkeenyaaf gosa tuquudha akkas taanaan gaafa meeqa Harargeen waatee isiin tun godina Harargee baati jaanii dubbatanii Harargee maqaa balleessan jechuudha ka hay akkasii jechuudha ka kana kaamil micayyoo takkaatus Dubaay irraa dhufteen irra kadhe haadhalleen qabu naan jette gaafa deemtu gartee warqee yookaan daaba naafiin gaafa Suudii dhuftu fiddee dhufte jalaa fuute gaafa sarriyaala 4,000 bittanii beekan warri Suudiiti amma sanuu ol qaalee jaan sigalee qarshi birrii maallaqa keenya 100 olii sigalee kana fuutee deemtee amma Adaamatti nu yaamtee koottaa isinii kenneettee gaafa nu Adaamaa dhufnu asitti illee nu jalaa dubbachuu diddee jechaadha isinii galee kunoo bilbila nu jalaa kaasu diddee amma Adaamaa jirra nuti gara manaa galutti irra inshallah alhamdulillah hundaafuu alhamdulillah nu kuni gartee waan nu godhuus hin qabu kaayyoo keenya irraa is duuba nu deebisu inshallah akkasi jara keenya lakkoofsa meeqaan itti dawwale jara keenya numaan kaasan ofiif gizee fedhan ganama faa galgala faa lakkoofsa biraatiin dawwalan malee hin kaasan nu jala amma ganama kanallee lakkoofsa jijjiirratanii nutti hin dawwalan ka duraan beenu ni cufatan guutuma cufatan bilbilumaa'u sinii galee akkasii warroonni gartee arsiidha maqaa dhooyte micayyoon arsii taatus arsii maqaan dhahin jettan birrii irraa kaffala saniin alatti immoo jaalalti sobaan taatu dhageessanii jaalalti sobaa isin wal jaalattan kun hin ta'u akkasii obboleewwan kiyya jazaakumullahu khairan galatoomaa ulfaadhaa inshallah namni micayyoo san beeytan nu barbaada safiyyaadha maqaan isii aanaa seeruuti seeruudha Dubaay turte ijoolleen Dubaay nu barbaada adaraa rabbi fidime bilbila san bani gutakka itti garsiifna bilbila boleetti cufaadha dhiisi san nurraa bilbila boleettiitiif ni oowwaa barra akka malee oowwaa barra aboo rabbi oowwa biyyan jirre inshallah wallahi warra gartee isii deeggaruu fi kaanillee oowwa biyyan jirre rabbi isinitti haa buusu isinii galee kunoo micayyoon obboleewwan kiyya kunoo laan micayyoon ishii tana suuraan ishee tana safiyyaadha aanaa seeruuti mee ganda kam akka taate kunoo laa Adaamaa kunoo maqaan isii safiyyaa aanaa seeruu ganda Abbaas ganda Jiddaati sigalee ganda maqaan isii safiyyaadha ganda Jiddaa Hadoochaati mucayyoon tun sigalee arsii bahaa balee waluma biraa arsii bahaa balee waluma biraa nummoo maqaanu shawwaddee balee nuun jette immoo isii warri beeku akka nutti himetti safiyyaa aanaa seeruu Abbaas gandaa Jiddaa Hadoochaadha Allah astilla abba Allah astilla sinii galee jara keenya
suuraa isii maxxansee jira suuraa isii maxxanse warri jettan suuraa isii maxxanseetiin jira viidiyoon illee godhee jira kunoo laal kunoo mucayyoon tana la kunoo mucayyoon tana la mucayyoon isii tana warri beektan la yoo seeraan isinii mul'ate jira keenya kunoo la Iko urji maqallee isiin balee miti nu shawwaddeeti maqaa akka malee nutti himte gandi iseelleen aanaa seeruuti malee aanaa baleetii miti nutti nu shawwaddee maqaallee nu shawwaddee ganda iseellee nu shawwadde namni isee beekummoo akka gartee bakka biraa taate nu hime gartee akkana jechuudha unola mucayyoo tana na warri beeytalla inala Nora. Kana kun hojira keenya la. Bakka agartee jirtullee nutti himuu didde. Bakka isiin jirtu baruu dhabne sila agartee poolisii ganda isiin jirtu dhabne inshallah abbaa seeraallee gaafadheetiin akkaataa itti gartee wanni ta'uu barbaachisu ni gaafanne inshallah kana jara keenya nagaan nu jiraadhaa nullee ni galla adaamaan akka malee hawwiti bilbila kaasuu didanii wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh